Yeroo ammaa addunyaa miidiyaa hawaasaa keessatti oduu guddaa tokko yoo jiraate inni sun daawwannaa yuutuuberiin beekamaan Ameerikaa iShowSpeed Itoophiyaa irratti geggeessaa jirudha. iShowSpeed yeroo dhiyoo kana Afrikaa daawwachuun jalqabee erga biyyoota adda addaa keessa turuun booda immoo Itoophiyaa dhufuun hordoftoota isaa miiliyoona hedduu gammachiiseera. Viidiyoo isaa kallattiin gadhiisaa jiru keessatti uffata aadaa Itoophiyaa uffatee yeroo dhiichisu farda yaabbatee yeroo deemu mul'ata. Akkasumas namoota naannoo waliin bashannanaa yeroo dabarsu mul'achuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo gabaabaa keessatti baay'ee babal'ateera. Guyyaan Itoophiyaa seenerraa kaasee daawwattoonni isaa hordofan Speed in Itoophiyaa jedhuun haala adda addaa irratti odeeffannoo walii dabarsaa jiru. Viidiyoo isaa kallattiin live streamii keessatti inni magaalaa keessa deemuun namoota daandii irratti argamu hunda waliin dubbachuun harka kennuu akkaataa jireenya uummataa ilaaluu fi aadaa isaanii hubachuuf yaaluun isaa namoota hedduu qalbii isaanii harkiseera. iShowSpeed yeroo uffata aadaa uffatee dhiichisu gammachuun isaa ifatti mul'ata. Uffanni inni uffate sun aadaa Itoophiyaa kan calaqqisiisu yoo ta'u hordoftoota isaa biratti Speed aadaa keenya kabaje jechuun yaada gaarii uumee jira. Yeroo farda yaabbatee deemu akka daa'imaa gammadeetti kolfam. Wow, this is crazy jechuun ofiin of dubbachaa ture. Kun immoo namoota baay'ee hawwachuun akka inni aadaa fi jireenya uummataa naannoo sirriitti hubachuuf yaalaa jiru agarsiisa. iShowSpeed yeroo baay'ee gochaa hin yaadamne gammachuu fi humna qaama isaa agarsiisuun beekama. Amma garuu Itoophiyaa keessatti gochoonni isaa kun aadaa fi seenaa biyya keenyaa waliin walitti makamanii bifa haaraa uumaniiru. Daawwannaan isaa kun bashannanaaf qofa osoo hin taane Itoophiyaa addunyaatti beeksisuuf carraa guddaa ta'eera. Hordoftoonni isaa miiliyoonii hedduun biyyoota adda addaa irraa viidiyoo isaa daawwachuun Itoophiyaan akkamitti namoonni achi akkami aadaan isaanii maal fakkaata jechuun gaafachaa jiru. Kanaaf viidiyoo iShowSpeed Itoophiyaa keessatti hojjechaa jiru akka daawwataa tajaajila turistii tokko illee tajaajilaa jira. Namoonni naannoo yeroo iShowSpeed argan baay'een isaanii gammachuudhaan itti siiqu. Suuraa waliin kaafachuu akkasumas viidiyoo isaa keessatti hirmaachuuf fedhii guddaa agarsiisaa jiru. Kun immoo akka inni bifa salphaa fi nama hawwatuun hawaasa waliin wal qunnamuu agarsiisa. iShowSpeed namoota of hin tolle anis akkuma keessan nama salphaadha jechuu fakkaata. Yeroo uffata aadaa uffatee dhiichitu sirba aadaa waliin socho'u akkasumas dhaabbilee aadaa daawwatu hordoftoonni isaa hedduun Speed aadaa biraa jaallata jechuun isa dinqisiifachaa jiru. Kun immoo beekamtii isaaf dabalata guddaa ta'eera. Akkasuma namoonni Itoophiyaa keessaa hedduun Speed biyya keenya dhufe jechuun gammachuu guddaa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiru. Daawwannaan kun dhaloota qubee YouTube fi TikTok fayyadaman biratti qofa osoo hin taane namoota umurii adda addaa biratti haasawaa guddaa uumee jira. Namoonni hedduun iShowSpeed eenyu akka ta'e maal akka hojjetu maaliif akka biyya keenya dhufe barachuu fi fedhii guddaa agarsiisaa jiru. Kun immoo akka miidiyaa hawaasaa fi YouTube'n addunyaa walitti fiduu danda'u agarsiisa. iShowSpeed yeroo baay'ee biyya biraatti daawwataa aadaa naannoo sanaaf kabaja kenna. Namoota waliin walitti dhiyaachuun isa adda taasisa. Itoophiyaa keessatti akkuma kanaa inni uffata aadaa uffachuun dhiichisu farda yaabbachuu fi namoota waliin kolfu akka inni daawwataa dhugaa fi garaa fagaataa ta'e geggeessaa jiru agarsiiseera. Hordoftoonni isaa baay'een Speed garaa qulqulluu qaba jechuun yaada isaanii kennachaa jiru. Yeroo ammaa viidiyoo isaa Itoophiyaa keessa miidiyaa hawaasaa guutuu irratti babal'achuun mul'ataa jiru. Kun immoo yuutuuberiin tokko biyya tokko daawwachuun qofa osoo hin taane aadaa fi seenaa ishee addunyaatti beeksisuuf shoora guddaa qabaachuu akka danda'u agarsiisa. Kanaaf daawwannaan iShowSpeed Itoophiyaa kun seenaa xiqqaa hin taane ta'ee galmaa'eera. Xumura irratti iShowSpeed jechuun nama bashannanaa gochaa hin yaadamne akkasumas aadaa namoota biraa jaallatuu fi kabajuu danda'udha. Daawwannaan isaa Itoophiyaa keessatti geggeessaa jiru kun namoota biyya keessaaf alaa biratti gammachuu guddaa uumeera. Yoo viidiyoo isaa hubattanii daawwattan isin illee akkuma isaatti kolfuu fi gammaduu dandeessu. Kanaaf yoo ammallee viidiyoo isaa hin daawwanne ta'e amma daawwachuun waan baay'ee bareedaa argattu.